salphina si kana an arke namni biraale narke ammas namni biraade biya karku isan kana waanin ajanda sani kana qabadeni gadufeni wanta isan sodachisa jiru kana haadidani wallahi si erga gize isan didan tageefan wallahi assalamu alaykum ani lalali bilbile artisti Umar ila tageefan wanta kadubadde boan ani ofiki ya bilbile me ho san simatti ha ergani nanjidan sigre ho ma ko kana nama to ko ke kun sirrida garu wan dugata en nama yoge kan sirrida ayye tole sagayeni sinjittu video ni sinjirtu sinjani wanni garte video kulla garte Hamzan ana mana isa ana hada mana isa kullani ni ganna baase nam takkatti ergen jiru uffe garte maka kenna yakufi bulti tenno itu dageeffadha meena dageeffadha jarana assalamu alaykum demani nan jadan okay imrisha me fakka assalamu alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh jarana marti keessanu maali la jiru Allah teessami wal bakarna ma sidura no fakka darifama artist Umar ilani yadatan artist Umar ila muti mana qabadduti yani waan nafakkato akkati dubbatun beeka waan kana yoo jaalibsaan kun natti erge dhuguma obboleettiin teenna nama akkanaati soddaan kennallee diqqennaa kana ga'u dalage jenne qabune ile jenna dageeffadha mee saniif haasal fannuuyyu mee isiifuun dhabina video ashittiitii miti video dhiisa video soba sagale ba isii ka isiin isi wajjin haasoyte yoo nagaya gaafattanii ufi akka firaatitti dhiyaattanii sagalee akkanumaan nama isin dubbisu waraabdan malee akka ashittiin akkas hin taane hin beene dhibbaan dhibbatti yoo isin video isii gadi baafta wallahi billahi tallahi akka dubartiitti huccuu dubartii godhadheetiin addunyaa tana gubbaarra isin dura deemee ani jaartii teessan isiniin jedha abbu'an dhibbaan dhibbatti beeka akkisii waan akkana isii miti isii mi deema mee shamara kutaa baaleen keessaan dhalatte viidiyoo isii fidaan argisa wallahi dubartiidha jedhee wallahi kutaa baalee keessaan dhalatte yoo ati viidiyoo isii gabbaafte ani Umar Beera deemin argisiisa agasuma naabibsaa gudin nama walitti dhiyaatu obbole jedhee maqaa nama baay'isnaa fakkeeffattanii akka waan nama isin yaade gadi hin baafnu maalii jettanii hin sobina aartii Umar naa isin caalaa shamara kutaa kudha tokko dageeffadha shamara kutaa kudha tokko dhiira baalee caala waan isin beeytan nu dhiirri baalee shamara kutaa kudha tokko guutuu waan isii beeyne isin caala beeyna kanaafu yoo isin shamara kutaa baalee keessaan dhalatte takka viidiyoo isii gabbaaftaniin argisiiftan ani dubartiidha deemaatii fida kana barbaanna mee dhugama isin dhiira deemaa fida agasiin gurbaadha badda geessuoti way naa obse takka jaalibsa gooticha Harargee mee maal jetta si dhageennaa gooticha Harargee mee maal jetta si dhageennaa gaafii kiyya ibsaa irraa qaba mee ati hoo maal jetta asirratti gabbuu obsi barbaadan yaada sana fudhadhee dubba jaalibsa welcome akkas jiru jaala kiyya salaam alaykum assalam baga goote rakkoon qabu waan gaarii goote haa ta'u ammoo ana akka nama takka obboleessa keetitti khalifoon obboleessa keeti Hamzaan obboleessa keeti ajittiin dubaasiteeti wanni godhamu kuni akka nama takkatti waan Hamzaan godhe waan dogoggoraati dhibba tokkoon fudhatama qaba atis anis ibsaanis itti amana aartillee itti amana jetti ilaalaa jechu obboleessa isaa dhiifama qaafachuun qaaliidhaa miti xiqqeenyaa miti garuu ammoo akka ibsaan obboleessa Khalifaa ta'etti akka ibsaan obboleessa Hamzaa ta'etti akka dumaashiin ibsaadhaaf dumaashii taatetti wanni naaf ati dalayni tun naaf sirraa ni bareetti jaalibsaa kiyya dhiifama naa godhe waan kana keessanis dubbiseetiin dhiise wanni kun anaaf isiif gaarii miti wanni asirraa haasoynu waan gurra miidiyaati gurra miidiyaa irratti obboleessa fi haasawuun dumaashii ofii dubbachuun asirratti jechuun aboo si hotu gabu'i tajaajila gisee mucaan gaara mul'ata darbanii jiranii isa gaddarbanii jiranii ila jaalibsaa kiyya isa gaddarbanii jiranii ayyaada takka bichaan jedha kaleessa yeroo ati mana bantetti onna harkistee jirtaa jarraa dubbachuun arganne osoo Khalifoo mana san keessa jiru akka aadaa Oromootti akka gartee ilma Harargee jaarraa abbaa gadaatti akka ilmoo qilxuutti ati waa si gaafadhaa deebii kana naa deebifta kaleessa uumaa Harargeen qabu keessatti obboleessaaf obboleessi yeroo waliin jiraatu akka kaleessa uumaa Harargeetti uumaa Oromoo dhiisi akka Harargeen jiraatanitti obboleessaaf obboleessi kaleessa wayita waliin jiraatu nama tokko gartee akka obboleessaatti intala kana namni itti fuudhe Khalifoodha eega haa dubbannu jette Khalifoo fi Hamzaan obboleewwani wanni nu galchullee hin jiru
Garuu ammoo wayita waa laallu dhugaa lafa jirtu takkaan siimee deemuuf. Khaliifoo mana keessatti nama kuma takka irratti maal si balleesse jettanii wayita isin gaafattan Hamzaan an biyya galee mallaqa wayii na erginaan jedhe ani birriin qabu anaa nama sa'aatii kanatti birrii barbaadanaan jedhe. Nuti akka aadaa Arsiitti ilmaan si koomandoo waan akkanaa obboleessi wayita obboleessa waa gaafatu iccitii isaa baasuu keessatti hin qabnu. Aadaa Oromoo keessa illee hin jirtu. Hamzaan meebii xiqqeessuu danda'a Khaliifoon kun Hamzaa fayyaduu danda'a. Garuu miidiyaa irratti gartee waan obboleessaa maaltu nama barsiisa. Habibi dhaggeeffadhu. Laal haasawa namaa tokko gara dhaggeeffatan jammararraa haasaniiti hanga dhumaa dhaggeeffatanii dubbatan malee haasawa namaa xarafaa fudhatanii obboleessa hin dubbatan. Dhaggeeffadhu maaliif naan jee ati haasawa kan amma xarafa dhaggeeffatte malee guutuusaa hin dhaggeeffanne. Waan xarafaa fuute dubbataa jirta. Maal siin jedhe gurbaan si hima abooje akka nama tokkotti nama dheengadda abbaasaa maallaqa itti ergee fuusisee maallaqa kiyyaan fuudhee ganda soddaa geessee je takka qabadha. Lammaffaa gargaarsaaf masritti ergeef lama qabadha. Risiidii jira. Sadaffaa heetiin biyya galee je dhaggeeffadhu qaba. Biyya yeroon galuu aboo naan jeeje maallaqa na ergii naan jeeje laa dhaggeeffadhu obboleessoo. Aboo biyya galeetiin jira. Wallahi ammoo maallaqa si erguun danda'uuni jeeni hoggaana kana jooni waan hin taane waan miira keessa na galcha waan anaafillee gaarii hin taane na barreessee je hoggasaniin fuudhee bilaak jala firraa galchee je obboleessoo. Bilaak jala firraa galchinaan ka'ee mana kamaal dhufee je amma gaa deebi'ee mana kamaalii yeroon dhufu attaa godhee narra barreessee je barreeffama isaa yoo kalee arguu baatte ammaa siifin ol baasa. Barreeffama inni mana Sheekh Kamaalitti itti barreesse King Kamaalitti itti barreesse si gala oliin sii baasa obboleessoo ragaa hojii deemna nuti dubbii dhaggeeffatanii dubbatan malee osoo hin dhaggeenye xarafaan fudhatan. Yeroo sanii akkasitti maal jeen aboo gurbaan kun Khaliifoon kun bilookna godhee bakka ashittiin jeel jirtu jala wanni deddeemuuf maal kiyya na baruu deemaa jeen barreeffama barreesseefi duuba namni kuni nama dheengadda ashittii tana maallaqa kafalee akka adda duree tokkotti akka namaa tokkotti irraa kafalee itti fuudhe warra dheengadda yoo inni ashittii fuudhe mataadhaan kofoo baafanna jeesanii salphina san jalaa isa baase salphina isin isa salphisu haatan san jalaa isa baase arraan tana duuba namni salphina jalaa isa baase san arraanfamuu qaba obboleessoo bakka deemutti attaa godhee isa xiqqeessuu qaba. Nama dheengadda kofoo mataanii isaa baafadhe jeesan jala deemee isa salphisuu qaba. Dubbii kana obboleessoo laal dubbii xarafaan fudhati. Suni kaleessa waanumaa deetanii qabu. Ila waan takka jira. Ibsaa xarafa furanne nan beeka. Khaliifoon ammallee taanaan kaleessa obboleessa isaa gargaare ammaan boodallee haa gargaaru qarallee gargaale obboleessa isaati jaalibsa. Isan to obboleeyyani. Jechi Khaliifoon yeroo nama kuma takka irratti jedhee sunana badii Hamzaan balleessa san guutuu caala isiitu natti mul'ate. Maaliif jennaan obboleessa miidiyaa irratti waan godheef waliin dhaabbachuu kan waan hunda godhuu fi kan naargaa harkaataa immoo harkaan taane yoo online irratti arrabsu jiru sanoo ka online irratti arrabsamee koomantii isaa fidime koomantiin isaa diqqeenna santu caala immoo koomantii Hamzaan isaa barreesse santu caala waa wahii wal bira qabi ilaali koomantii Hamzaan isaa barreessetu caala diqqeenna qaba kakkalii waa godhe garbee dhaggeeffadhu waa siima soddaa keenya laal soddaa keenyaan xiqqeessinu jaanii baafadhu malee mucaa waan asitti qabu waan intarneeteenyaaf jalaa qabu xiqqeessuun barbaannu jaa laal afaanii baafadhaa malee nuti isaan hundinuu nuqqita si gala obboleessoo nuti isaan hundinuu nuqqita dubbisi barreeffama kana dafi warningi fida waan taateef dafeetiin kaasaa barreeffama kana dubbisi daddafi laal wanuma baratee jiraatu ati barreeffama kana dubbisi yalla barreeffamni kun barreeffama Hamzaatiin maasis si galee dafi dubbisiiti barreeffama biraasi si fidan malee argaa jirta dubbisaa jirta kurrafaa jirama barreeffama dubbisaa jirta okay fixatte kana nama barateeti hangana tanaa kana irran teessu taak qabadhu yalla fitee jira waan ba'aa guddaan qabu hayyee xumuree jira kabiraallee fidi kabiraallee okay lammaffaa si fita TikTok yoon ogure sitti gaafatama akkati TikTok kana cuftetti forodhe mataa si gagaragalchates foloti akti kun amma dubbifadhu Khaliifoon kan bilookii na godhe
bakkuma ashittiin jirtu jala maa deemaa qoohii maal jedhe jechuudha achi booda maal maal kiyya baruu deemaa Kinaatu achi booda naa mul'atu ana keenya boru itti xumuree bar maal qoohii maal kiyya baruu deemaa hayye arge eela kunoo hayye okay fakkeenya kaliifoon mana ashitti dhaqe kun mee hayye jecha kana mee fakkeenya koomantii guddaa sanii fi koomantii kana wal bira qabiiti mee jaalibsa dhugaa mee waa wahii sitti himu yaa rabbi dhugaa nu dubbisi jedhe an yeroo aktiif taatee waa wahii dubbatu dasna akkasii galee la robuleso koomantii guddaa fi koomantii kana wal bira qabin jin koomantiin guddaan maal dubbata waa'ee gargaarsa isaa dubbata robuleso